Man dubbatin jechuu koo mitian iddoo tokko taa'ii waaqayyoof takka biyya lafaan fakkaatiin takka mana waaqaan fakkaatiin asii namoota waaqaan fakkaatiin achi warra biyya lafaan fakkaatiin iddoo tokko taa'ii yaada keetiin qalbii keetiin fayyuu kee ragaan isa kana malee ati duubasiif duubara dhittee waldoota irra deemtee ilaaltee dhumarratti ogaa waldaan hoddoon dhumaatiin nama yoo achi sitti bu'an yaachis wal dhabde waldaa jijjiirte fitte dhumarratti maal jijjiirta si shakkiyan si shakki ati narraa boortee iddoo tokkoon teenye waldaa irraa boortee jijjiirtu kun dhumarratti of jijjiiruun keen oolu Kristos irra gara wanta kan biraatti kana immoo si haa oolchu inni gurra fidee dhufe ameenaa jedhu ameen waaqayyo bijigama kana isaa eebbisu eegarin raanfattu merkatte qaba waaqumti isaa eebbisu daanii ameen ameen isaa eebbisu waaqumti isaa eebbisu dhugaa yesuus Filiphisius boqonnaan tokko lakkoofsa 27 akkeedhaan amma garuu akka warra wangeela Kiristoos fudhatan jiraachuuf hin ta'utti jiraadhaa malee kan biraan isin hin dhibin hafuura tokkoon iddoo keessanii utuun socho'in lafa gaarii hajamtoos waaqayyo naa abbaan ta'e naa dubbiftu malee kun kitaabuma qoduwaa ta'e naa dhee shakkaadhaan Filiphisius boqonnaa tokko lakkoofsa 27 boqonnaa tokko lakkoofsa 27 amma garuu akka warri wangeela Kiristoos fudhatan jiraachuuf hin ta'utti jiraadhaa malee kan biraan isin hin dhibin hafuura tokkoon iddoo keessanii utuun socho'in dhaabbattanii yaada tokkoon amantii karaa wangeelaa argame akka wal dorgomtan nan barbaada ani yoon dhufe akkasitti sin argu yoon dhufuudha baadhees akkasitti jiraachuu keessan dhaga'uu nan fedha jedhaan tajaajilaan kun ammanni kun maani waan tajaajilaa ture nagaatti dhaamee sokkuudhaaf jedhu wayifaadatti fakkaata tajaajilaan kun innaa yoon dhufe hafuura tokkoon yaada tokkoon iddoo keessanii utuun socho'in kanaaf fayyuu mucaa kanaaf ragaan egaa ragaan ol jedhee taa'e ni sadaffaan immoo fayyuu mucaa kanaaf ragaan maal ta'e beektu dubbachuu jalqabe maal ta'uu jalqabe nami fayyeen dubbata obboleessa qobboleetti nami fayyeen dubbata maal jedhama caafni beektu garaa keetti amantee afaan keetiin dhugaa baatee maal taata fayyiin fayyii taa'e kana yeroo baay'een dubbadhan arras hin nufunan dubbadha magaalaa keenya keessa iddoo tokko yoo dhattanii siinii burcuqqoo qodaatti midhaan nyaatan baay'ee isaanii biffeedhuma keessa darameetu ta'a guyyaa takka bishaan keessaa hin dhuganii ittiinis namaaf hin laatan ofiis ittiin fayyadaman namis ittiin fayyadaman wajjin suuraa ka'u ta'an hin beeku mana keessa garuu Shini babbareedeedhuma akkatti biifee jedhamsu akkuma dhiisan keessa tuulamee ta'a akka ittiin warri akkasii jiru waldaa keessa manumallee qulqulleessan mana waldaallee qulqulleessan garee kadhannaa keessaan qaban hin faarfatan qabeenya isaanii waldaaf hin tajaajilani callisee mafootuma shaangulliitiin kun bayeedhuma kan galu nama baay'eetu jira obboleessa obboleetti abbaa imamma ati kanaaf hin uumamne baay'ee hojjedhu dubbadhuun hojjedhu jechuudha. Nami dubbatu hojjeta nami dubbatu waa sirreessa nami dubbatu hin barsiisa mucaan kun ol ka'ee maatii isaatii wajjin dubbachuu jalqabe nami jiraan hin dubbata nami jiraan hin hojjeta akka hojjedhu eega jiraatte isinan miidhaa jira miti waaqumti bijigaa gargaaru roomee boqonnaa 10 lakkoofsa 9 kaasee akkana jedha Yesus gooftaa akkati afaan keetti yoo beeksifte waaqayyo du'a akka isa kaase immoo garaa keetti yoo amante fayyina bara baraa in argatta nami garaa isaatti amane qajeelaa ta'a afaan isaatti ni beeksise in fayya caaffanni qulqullaa'aan namni isatti amanu hundinuu iyyeella'u jedha ameen ameen dubbachuu jalqabe dubbadhu atis fayyina kee kana dubbadhu Kiristoosiin dubbadhu Kiristoosiin labsi afaan keetiin qabeenya keetiin dandeettii waaqayyo siilaateen fayyuu mucaa kanaaf ragaan egaa isanii dubbachuu jalqabee ati fayyuu kee maali ragaan jaarsolii waldaa maaliin si beeku waldaatti waaqeffattu maaliin si beeku
Kanaan si beeku taanaan qalbii jijjiirradhu. Namni haatu nama fayyee miti. Sobaan si beeku taanaan dhiisi dhugaa dubbadhu. Namni sobu nama fayyee miti. Fayyuun mucaa kanaa dubbachuu jalqabuu isaa. Inni arfaffaan walitti dhufeenya maatii wajjin qabu argisiisuu isaatiin fayyuu isaa beekna jechuudha. Gaafuma achi ka'u dhimma isaa maatii isaa warra bira jiran kana dudubbisuu jalqabe. Walitti dhufeenya maatii wajjin dur qabu sana. Amma sasila du'e sana miti la sasila awwaalame sana miti. Warra jiranii wajjin nati fuutee galtu kaasa fiddee dhufte miti. Na iya Yesus mo'eera jedhaa jira. Jiila yookiin immoo tuuta du'a baati adeemututti dhufe Yesuus. Namoota du'a baatanii adeemantutti dhufe. Maal baatanii dhuftan isin? Maal fiddanii dhuftan isin? Isin harka maaltu jira? Dhuguma waan nagaaf ta'u? Dhuguma waan furmaataaf ta'u? Injirtanii as keessa namoonni abdii du'e baattanii teessan. Injirtanii namoonni as keessa du'a keessa narratee boortee kan hin beekne raafamaa kan jiraattan alli dhiyee bari'uu kan yaaddoftan mana keessaniif ofii keessaniif kan raafamtan injirtanii yaaddoo kana sirkaan harcaasa maqaa Yesuusiiti. Maqaa Kiristoosiin fuudhee sirkaa gateera. Kiyyoosii qophaa'e kana sirkaa fuudhee diina keetti dabarseera. Jirtu maskees namoonni tokko ilaa waan isaan beeku malee dhugaa farraa jedhu yookiin gaafa lallaban ani waan isaan beeka abbaa isaa wajjin argaan jiran isa tirriba dhabdee sana Waaqayyo argeera. Nagaa du'aa baattee kan deemtu nagaa du'aa bakka abdiin kee du'aa har'a ta'ee bortee hin beektu keessi kee waan du'aa baatte deema. Du'aa ija hin qabne du'aa ija hin qabne du'aa gurra hin qabne du'aa miila hin qabne du'aa kan hin guddanne waan akkasii kan ta'e abdiin kee jireenyi kee ergaan sii qaba. Fiddee dhufte miti isa fuutee hin galtoodha Yesuus. Jijjiiramatu ta'a. Haleluuyaa. Jijjiirrattee galtaa. Nama sirra jiru akkasaa qabee raasi jijjiirrattee galtaa jedhiin. Mandara kana keessatti wanti Yesuusitti dhufe inni sadaffaan immoo abdii tokkicha kan qabdu isayyuu kan dhabdeetutti dhufe. Abdii tokkicha kan qabdu. Isa jiila du'aa baatu isa jedhu irratti akkana jedha. Inni balbala kellaa mandarichaatti yommuu dhiyaate kunoo namoonni reeffa baatanii itti dhufanii. Reeffachuu waan du'aadha mitiire waan abdii hin qabne waan iddoo awwaalaa duwwaa geessaa jiran waan nama keessaa bahe waan deebi'ee nama wajjin hin dubbanne waan deebi'ee nama wajjin hin mari'anne. Inni sadaffaan immoo abdii tokkicha kan qabdu isayyuu kan dhabdeetti dhufe. Haadha mucaa sanaati kun immoo abdii tokkicha kan qabdu isayyuu kan dhabde. Yes. Meme namni ifaa jedhamu sakam kan abbaa waaqee jedhamu ifaa waaqee. Yes atati what to make us? Harka keessa mirkaa'u kaasa Waaqayyo abdii kooti jedhame. Waaqayyo abdii kooti. Ifa waaqeeti darajee nama jedhamu beektaa? Darajee waaqee. Beektu adda addaa darbee ikaltaa. Eessi jedha obboleessa keeti? Miila kuusunaan tiraa bilbili. Qabdaa bilbili? Cufaadha. Duwwaa 9 64 66 duwwaa 7 naa bilbili namatti. Maal? Kiyya. Kaltee namatti naa bilbili siin jedha. Rambashu la kota lufani. Amen jala. Ani fata kan robo di bilbil benna. Jana rufan begu. Wali bilbil benna inje.
Famna no fete ko fanta ko tan isa bira abatu dis. Isa bira abatu je. Isa bira abatu. Yes. Hey market. Akaka yuket. Abanke mo gadada. Tadane gada heiti. Mereka mergal kasati jira Yesus jira. Yesus. Amen. Harra waaqayyo warra abdii du'e kakuu du'e ila jiru darri kun deemaa jiru garuu abdii isaanii du'a. Warra barana waaqayyo milkeessuu jalqabu keessa tokko isaan kana. Amen. Amen. Tokko yuun geenye lamarra deebi'eef jettanii ati maqaa kee ana baduu abaluun jedhama taaddadee gadaa hin jedhama jettee natti matteettaati. Kanaafuu eenyuun kana sitti naaf eeggaraa sana keessatti jedhee gungumure bam si keessaa.